السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتن توتا في أدب توتا كينيا باجا نجا نويدن سنين جتا أرانتنو مال كبتني رفتني يتون كيسوال نوربني وني كبني رفني أكون بيك أبوغا الحمد لله كدالن بهيتي جرا هنرا تولا في آنيدا أكسما خيان رفتي أسكرالين ولما نكونو أرانتنا مثلين وان تكونو في مجاني بيناماتي بكي جرتني كنا كو خنرا لأن إجابة كذا كابو ملء أسمانو أنا برا غيرو تربان توكو كانوا لين إسبرا تري خنارا أران تنامي يوها فيروزا يوها أوشو أوبريتين أنا أسمانو جا سلام تايسنا جابو تجيبوده يا دخينا اتفقنا نسنجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردتوتا في خبجمتوتا قلة توب بقى جراتن سنينجتا سلام تانتينيا توني الرخاتو لقاف غارة قطامرتي اسنا رقب دي سنينجتا قناف غا رانتنا كنو قللين نبرتي أركما ريفوتيكو درا هنزيو ديجي وجين توري إن اللين نديمي قناف غا رانتنا نافي إني غا واني أسباني دبني مناخية جراني غا gammachuu magartee gadaan bahuuti gammachuu gadaan bahuu taarratti maal akkanuu dhaga'ame gartee ibsachuuf as baane kanaaf gaa hordoftoota keenya wallahi hedduu takka gammachuun nu dhaga'amtee jenneeti abdii irraa qabna inshaallah. kanaafuu gaa maaltu deemu jira silaa isinuun agartanii waan deemaa jiru hordoftoonni gartee keenyaa fi hagadaa hundinuu tokko waan taateef ni agartanii garuu immoo yaada keenyaa waan sammuu teenya keessa jiru ibsachuudhaaf as baane maalii fi jireenya biyya ambaatirraa kan ka'e wal bira dhufuun nuuf hin mijjooyne. kanaafuu gaa namni yeroo illee ramadaanaa yeroo nama keessa jiru tun ramadaanaa seenu jira dalagaa akkasuma aramnilleen dalagaa irratti mashquula nu godha. kanaaf galgala gizee gallee dadhabne qaamni keenya kunu billixatti nu bahee nu butunne ciisuu malee wanti akka faayidaan hin jiru. dadhabaa ollaa guyyaa gaagdaara arabaarra rarraa ollaa kanaaf gaabbileeyyan keenya achi dhaynee gartee isa bira dhaynee isaa wajjin gammachuu san qooddachuu hin dandeenye. kanaaf bilbilleetuma gaa alhamdulillahi baga rabbi si baase jenneeni akkasitti gaa nutilleen waa'ee isaatirraa gammachuu takka gaa hordoftoonni agartee isaan jala jirreen illeen ni jira jennee gaa mungkin ni mala yenneetuma gaa as baanee isin ibsuudhaafi. kanaaf gaa alhamdulillahi gadaan bayee alhamdulillahi gammachuun teenya gammachuu teessanii wallahi hangan faana turtanii gartee akkana godha akkas godha jettanii gorsa keessaniin deemne gorsa keessaniin gaa wanni dalagame hundi dalagame alhamdulillahi kun amma gara tolaatti deebitee toltee dubbiin gartee tolaa osoo hin ta'in gaa tola jechuu kiyya kara tolaatti deebitee amma toltee alhamdulillahi namuu wajjin gattaa'ee gartee waliin waan kana gartee gadaa fi tolaadha aaneedha garteedha qabee wajjin gaa bakka takkatti argamanii alhamdulillahi galanni kan rabbiitii jenna. kanaaf gaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya gaa maaliif bakkuma takka teessanii nu waraabaa oottanillee yoo jettan gaa asumaan dhiifamaa isin gaafanna waan nuuf mijaa'iniif lafti tun adda hiixuu waan taateef xiqqoo adda fagoodha. kanaaf nutilleen guyyaa gaa mashquula kara biraatti oolla jenne isin himnee jirra asumaanuu nu of olchaadhaa dhiifama nuuf godhaadhaa warreen nutti aartanilleen hedduu gartee killee kanatti aaraa turtanii killee kanallee asumaan gaa dhiifama godhaa fi gootaniif jennee garuu abdii qabna isinirraa. alhamdulillah kunoo innilleen akkasuma gammachuu gartee gadaadhaa qooddatuudhaaf as bahe inshallah isinilleen akkasuma gammaddan jennee gaa abdii isinirraa qabna inshallah eega rabbiiti wanni gartee rabbiin dalagee hin oolamtu tarabbii oolche gartee tarabbiin gartee hin dalaginilleen hin dalagamtu. alhamdulillah alf marra jenne gizee kuma takka alhamdulillah jennee jirra. kanaaf gaa obboleeyyan rabbii obboleeyyan akhiraa isinilleen gartee rabbiin gartee bakka jirtanitti rabbiin isinii wajjin haa jiraatu. kan amantaa kiristaanaa qabdanilleen waaqayyoon isinii wajjin haa jiraatu yennaa kan gartee amantaa wanti gartee waaqeffataatilleen akkasumatti waaqayyo isinii wajjin haa jiraatu yennaa waaqni uumaadhaa isinii wajjin haa jiraatu yennaa. kanaaf gaa
alhamdulillah egaa kunoo galata rabbii as geenye waa hunda dabarsinee rakkoolee bal'oollee waa hundaa'uu dabarsinee hundaa'uu isin hojii hojjechuu jirra. Kanaaf galatoomaa isiniin jenna asumaan gaamee karaa kalleetti nuti isin dabarsa isin dheeradhee dubbii isaa gartee. Rakkoon qabu dhugaadha arra wooma gammaddeef kana hunda kanatti akkuma ati faaftallee hamzee ruutillee wajjin turre inni akkuma waliin dhumnetti kun gadaan bee yaada jiru wallaahi gammachuu ajaa'ibanatti dhagaamee arraan tana isallee waliin turre innillee hedduudha nama gartee wajjin illee dhaabbatu ture wajjin illee gargaaru ture baay'ee takka galatoomu. Namni barrioo qaamaan dhufee si bira dhaabbatu baatellee yaadaan gartee bilbilee obboleeyyan kiyya akkamirra jirtan maalirra jirtan haala kamit deemu jirtan mee waan gartee rakkattanillee waan cinqamtanillee nutti ibsadhaadhaati nu bilbiladhaa nu lallabadhaa isin bira jirraa nuun jechuu ture innilleeni haa galatoomu namni tokko gartee maqaa oromummaatiin gartee inni kunillee maqaa oromummaatiin akkanatti gartee nu wajjin nu cinaa dhaabbata ha gartee nurra dhaabbatulleen hedduudha kan cinaa dhaabbatuuf kan nurra dhaabbatulleen hedduudha ilmi namaa kuni maaliif ilma namaa kana rabbiin akkuma gartee bifasaa kana garagaraa godhee uumetti akkasumatti amala isaatillee garagaraa godhee uuma rabbiin subhaanallaahi. Alhamdulillah ala kulli ana kan wajjin dhaabbatullee garree kan nurratti gartee hirmaatee gartee nurratti dhaabbatullee agarree waa hundaa'u arkanii dabarsuun bareeda rakkoo fi bal'oo keessatti gartee rakkoon si dhuftu malee nama gartee hamaa sin agartu bal'oon si dhuftu malee nama keetillee hin agartu akkasumatti rakkoo keessattillee nama kee akkasii adda baafatta inshaallah gaa innillee hamzee wudilleen maqaama oromummaatiin gartee akkasitti nu cinaa dhaabbatee haa galatoomu jazaa rabbii haa kafaluuf jenna inshaallah gaa mee isallee gaa jala seentanii gaa fiidiyoo isaa waraabnee jirra akkasitti dura inni nama gaarii tokko nama gaariidha nama miskiin maal jeensa inni kunis akkuma isin wal bira nu gartan namni gariin harargee lixaati namni gariin harargee bahaati kan cinaa dhaabbatu amma nuti cinaan harargee lixaati warri nu cinaa dhaabbatu immoo irra hedduun harargee bahaati akkasuma ni beeytan jeeti yaadaa warri wallaggan jenne jimmaan jenne walloon jenne shawaan jenne hundi keessanuu booranan jenne gujiin jenne arsiin jenne baaleen jenne hundi keessanuu ni beeytanii harargee lixaa fi baa akka addaan fageenya taate kanaaf akkasumatti gartee obboleeyyan rabbiitiin ijoollee arsii irraan kaasii warri nu cinaa dhaabbatu ijoollee jimmaatiin kaasii warri nu cinaa dhaabbatu ijoollee walloo wallaggaa hedduudha ijoolleen nu cinaa dhaabbattee yaadaan nu gargaaraa turte kanaaf gaa obboleeyyan keenya asumaaniin gartee ni agartan jeetiin yaada fiidiyoo tanalleedha galatoomaadha warreen nu cinaa dhaabbattan hundi keessanuu galatoomaa jee galata keessan asumaan ibsuu barbaada warreen gartee biyya biraatirraa bilbiltanillee yaadaan gartee nu cinaa dhaabbattanii akkana taa isinirrallee beeynu akkana taanuun jechaa turtanilleen wallahi beekumsa nutilleen isinirran beeynu beekumsa kana gartee namuu waan qabu anis akka sammuun tiyya beeytutti akka addaattiin beekaa namni kaanis qilleenis akkuma addaatti beekaa namni kun nama tokko beekaarra nama lama wallaalaa ka waliin dhufeetu karaarra wal kaayaa jette duraanuu oromooni kanaaf akkasitti gaa isinilleen arqoota gartee yookaan akka afaan harargeetti harqoota jennee gaa akka afaan biraatitti garuu akkasitti beekuu hin danda'u akkasitti gartee nu taatanii nutilleen isin gubbaa jennee gartee akkasitti isinirra horree akkasitti harqoota isinit kaayyennee isin jala deemu jirra galatoomaa isinin jarna warri bilbiltanii nu gaafattu hundi keessanuu galatoomaa isinin jenna baga gartee ramadaana rabbiitillee baatii dhufte baatii guddoo tanallee keessummaa ajaa'ibaa tanatti as deemtu tanallee baga isiniin gee jenna walumaanuu bagatti nuun gee jenna inshaallah hanga gartee dhuma isiitti inshaallah nama gartee danda'ee hammalatee isii tana rabbiin gaa danda'ee hammalatu qofaa miti rabbiin gartee nurraa qeebalee gartee isii tanallee nurraa qeebalee gartee akkasitti nama bilaash laffee miti gartee nama dalagee laffee rabbiin gartee nuufaa godhu isiniin jenna inshaallah rabbi nurraa haa qeebalu warreen gartee kana dura kutelleen hedduudha rabbi rahmata nu haa godhuufi warreen jirullee gartee rabbiin umrii nu haa kennuufi inshaallah warreen biyya namaa jirtanillee gaani beeyin akkatti keessattuu dubartoonni warri biyya arabaa jirtan yeroo tan akkatti jirtan aanaa dubartii tataateetu beeka akka itti isin gartee nadaafaa arabaatirra jirtan anaa beeka rabbiin gartee isiniif haa laaffisuun isiniin jaa dubartoonni mana arabaa keessa dalagaa jirtanii rabbi isinii haa laaffisuun jaa akkaana ifiitti dalagu jiruun beeka kanaafuu gaa yeroo tana takkaa
sullama gartee sullama irraa gabbuunee hin beeynu gidaara naddafuudhaan maal matbaqa naddafuudhaan maal waan adda addaa kana naddafuudhaan farshaa naddafuudhaan takkaa gartee lafa buunee hin beeynu hanga baatiin tosseente kanaaf inshaallah rabbiin gartee laaftuutti gartee teessisee nu haa nyaachisu jenna inshaallah gartee laffaatii malee rabbi nu haa nyaachisu lafatti gartee rabbi nu haa nyaachisu jenna inshaallah isinillee gartee rabbiin gartee laffaatii malee isin haa nyaachisuun isin hin jaa tadalagattan keessa rabbi barakaa isin haa kaa'u hin jaa isinii rabbii haaliqaatiin ramadaan as deemu kun gartee rizqii karrabana isiniif haa ta'u hin jaa fayyaa teessan gartee karrabana gartee fayyaa bareeddu isiniif haa taatu hin jaa gartee umrii dheertuu umrii barakaa qabdu rabbi isiniif haa godhu hin jaa akkasumatti gartee warreen haadhaa fi abbaan keessan hin jirrellee gartee haadhaa fi abbaa keessanillee rabbi rahmata haa godhuuf hin jaa warreen gartee abbaa awwaalattanii haadha qabdanillee akkasuma rabbi rahmata isiniif haa godhu hin jaa hafi keessatti rabbi umrii dheertuu isiniif haa kaa'u hin jaa numa hundaa'u hafi keessa rabbi umrii dheertuu nuuf haa kaa'u hin jaa hundi keenyaa'u kan gartee isaan lachuu jiraniifillee rabbiin gartee umrii haa dheeressuuf jenna insha Allah rabbiin gartee warra biyya namaa jirullee nagaan galee gartee haadhaa fi abbaa ifiitii wajjin gattaa'ee obboleeyyaniif rahiima ifiitii wajjin gattaa'ee soomanu rabbi isin haa godhu hin jaa insha Allah rabbiin gartee waan daleedan keessa barakaa isin haa kaa'u insha Allah akkanaan isinin ja'an gama kiyyaanii gama keessaniitiin du'aayii nu godhaan isin ja'a isinilleeni kanaaf akkumatti fufetti jira hilleen isinitti haa fufu waan yaada qabu akkasuma fayyadataa teenya bara waan nan silaa dubbadhu hunda fittee jirta na dhageessa fittee jirta awwaanan joondeessu dhugaadha maashaallah wallahi du'aayii baay'ee takka nu goote baay'ee takka galatuma bareeditiyya hararaatilleen galata guddaa wallahi oromoo biraa qabda oromolleen hangana takka caala si jabeessiti du'aa isiif gooti wallahi oromoon jabaadhu sinja kanarra wallahi waanin an silaa jawu guutuun efitte maali dhugaadha oromoon kutaa kudha tokko guutuun dhugaadha wallahi qooda guddaa gartee jechuudha nu biraa qabdi isaanilleen akkasumatti nutilleen abdii isaan irraa qabna oromoo teenya baay'ee takka wallahi nuuf galatoomaa isinin jenna warreen du'aa nuuf gootanilleen warreen gartee anilleen akkasumas deebi'anii kille atilleen gadaa fi aanaa isinillee jabeeffadhuu naan jaanii warreen keessaan na dubbisanii jira warreen gartee komantii barreessanii jechuudha na ibsanii jira kanarraa abshir oromootiya naaf jiraadhaan isinin jaa kanarraa arraan tana garuu gammachuu maali jechuun akkuma itti fufetti jira gammachuun teenya wallahi jechuudha arra gartee waan gartee dubbannuu fi tan dhiibnu hin beeknu jechuudha maaltu isin gammachiisee jechuun keessan gaa akka deematti yookaan akka gartee sukaratti maaltu kanatti jechuudha haasawaaf isin gartee sissi'eessaa jechuun isaanii waan hin oolamne wanni irra kan hunda kanatti jechuudha nu dubbisee jechuudha kan hunda nu dhoosisee du'aa hunda gartee asmaanuu isiniif goono maali har'a gadaan ba'ee jechuudha akkasuma tolaalleen kunoo isa biratti argamaa nutillee wanni isaan bira dhaqu nuti biiziin godhe dalagaa arabaati akkuma gartee heerusaan kaaftetti isinuu fittee jirti waan hin dubbaddu wallaahi hin qabu. Dhugaa na gaafatan baga gammaddanii isin Oromootii walumaanuu baga gammannee itti aansuudhaan isaan sun walitti fayyanii wajjin gatta'anii jechuudha du'aayee waliif godhanii jechuudha bahiinsa gartee gadaa kanarratti jechuudha akkasuma baatii ramadaanaa kabajamtuu fi jaalatamtuu as deemaa jira warra gartee nagaa lafaa godhuu rabbiin nu haa godhuun isin hin jaa akkasumatti isaanillee waliif fayyanii ati mana aanillee dhugaadha akkuma beekamu walitti gartee jechuudha fayyanii jiranii inshaallah kan gartee walitti aaree jirullee rabbiin gartee warra gartee waliif oomfii waliin joosan rabbiin nu haa godhu warra badii ofii beekee gartee dhiifama waliif godhu san rabbiin nu haa godhuun isin jaa Oromootiyyaa isinillee bakka jirtanitti nagaa isinitti haa ta'u nutillee bakka jirrutti jechuudha waan gartee gammachuu teenyaa fi gadda keenya isiniif qooddatu jechuudha isinitti himatuudhaaf abdiidha nuti maaliif isin jechuun ija teenya wallahi bakka isin keenya hin qabnu jechuudha Oromoo teenya dhugaa yoo walitti himne jechuudha Oromoon maal jedhu firummaan hin baddu yookaan jechuudha itti aansee baay'ee takka namni irra baay'ee hin gartee wallahi itti saalaan waasaappiin miseenjeraan dubbisanii jira kanarraa waan isaan gartee nu gaafatan san inshaallah ni deebifna jennee abdii qabna alhamdulillah as booda jireenya gartee eegaa duraan sababa gartee aaneen dhukkuba irratti nutillee biizii turre asuma eega gartee gadaalleen akkasi qabame rakkoo keessa turre kanarraa namni kun halkanii guyyaa dalagaa arabaatti waan fiigu hogguma gartee deebisaa kana namaa deebisuu hin qabu jechuudha kanarraa namni haalaan gartee wallahi galatoomfadhu ijoollee gartee biyya arabaa jirtu ana akka mataa kiyyatti wallahi baay'ee takkanaaf jiraadhaan isin jaa wallahi baay'ee takkaan isin jaaladha onni irraan isin jaaladha keessaafu ijoolleen biyya arabaa jirtan
yoo gartee biyya kana maa maqaan dhoofne kan jettan taates maqaan isiniif dha. Keessaafu ijoolleen Saudi Arabiyaa baay'ee takka nuuf jiraadhaa isiniin jenna. Nutillee gara gartee sooshaal miidiyaa keenyaatiin gaafa isaa rakkatanitti illee sagaleen itaanaaf jennee abdii qabna. Isaaniitu bakka kanaan dhugee baay'ee takka galatoomanii jaa. Asirraa ammoo Oromoo taate ilma Oromoo taate intala Oromoo takka taate bakka isaan gartee rakkatanitti sagalee ta'uufiin dirqama nurra jiruun jecha akka mataa kiyyaatti. Kanarraa har'a wallaahi Oromootiyya bakkeen gartee antiyaanatti dhaabbatu akka namni gartee takeessa jiru malee tagartee tatuubee jirtu hin arguu yaa. Akkasitti wallaahi irraan tana baay'ee takka gammannee har'a akka mataa kiyyaatti an fuullee kiyya kunuu na ifana fakkaate gammachuu takkaatu narraa mul'ataa jechuudha. Baga nu waliin gammaddan isiniin jaa. Kanarraa jaallatamtootaa fi hordoftoota keenya hanga viidiyoo biraatiin qabannee walitti dhufnutti nagaan nuuf turaan isiniin jaa. Bye bye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.